Maqaallaatiin nan dubbisa. Isheen ilma hindeessi atis maqaa isaa Yesuus jettee moggaafta. Inni ofii isaatii saba isa cubbuu isaaniitti isaan fayyisaa jedheeni. Yesuus saba isaa cubbuu isaaniitti isaanin fayyisaa. Cubbuutti nama fayyisuu kan danda'u Waaqayyo qofa. Jalqaba maal jedhe? Irra deebii. Mee akka ifa ta'utti diddamarraa kaasu utuu Yoosef kana yaadaa jiru kunoo ergamaan gooftaa abjuutti itti mul'ate yaa Yoosef ilma Daawitii Maariyaam kaadhimni kee hafuura qulqulluudhaan waan ulfooftee fi ishee obboleetti fudhachuu hin sodaatin. Isheen ilma hindeessi atis maqaa isaa Yesuus jettee moggaafta. Inni ofii isaatii saba isaa cubbuu isaaniitti isaan hin fayyisa jedheeni. Kanaaf cubbuutti nama fayyisuu kan danda'u Yesuus qofa. Ergamoota keessaa Nabiyyu Muhammadiinis dabalatee cubbuutti nama fayyisaniiru kan jedhu Quraana keessaas iddoo isaatiyyuu fiduu dandeessa. Ergamoota warra sin ergamoota ittiin cubbuutti fayyisuu kan danda'u Yesuus Kiristoos qofa. Inni waaqa ta'eeti fayyisamoo dandeettii rabbii isaatiin fayyisa? Dandeettii abbaa isaa ergeessanii fayyisamoo waaqa ta'eeti fayyisanne? Kuticha irratti maal jedha beektaa? Waa'ee abbaas hin dubbatu, waa'ee eenyuus hin dubbatu. Ofii isaatii cubbuu isaaniitti isaan fayyisedha. Ofii isaa himself. Ofii isaatii cubbuu isaaniitti isaan fayyisedha. Kuni dubbisirra deebi. Ofii isaa addoo dubbisirra deebi. Akkasuma jedha dhugaa Waaqayyooti. Dhugaa kana immoo hin jallisin. Atoo jallisaa jirtaan jallisin mee? Addoo dubbisi maal jedha addoo dubbisi? Waaqoko akkuma ati jette jedha garuu macaafni kun wal dhiita beektaa. Eessatti wal dhiita yoo jenne iddoo kanatti ofii isaatii cubbuutti fayyisuu akka danda'u ofii isaatii dubbate miti. Ofii isaatii jedha. Achi deebinee immoo maaliif inni na ture achitti immoo ofii isaatii deebi'ee maal jedhee ani ofii kooti immoo waa gochuu hin danda'u. Isa sitti nima kuticha irratti piroomiis akkamitti walitti firoomsina egaa amma iddoo kanatti ofii isaatii cubbuutti nama fayyisa yoo ta'e iddoo kanatti immoo iddoo kanatti abbaatu waa'ee Yesuusin dhugaa ba'e. Iddoo sanatti immoo Yesuustu waa'ee isaa dhugaa ba'e. Abbaan maal jedhee dhugaa ba'e? Iddoo amma dubbifne kanatti inni ofii isaatii maaliin godhan cubbuutti nama hin fayyisaa jedhe. Koodhaan si dubbisaarra deebi'ee. Inni ofii isaatii kan jedhu kuni eenyutu dhugaa ba'ee fi ilma isaatii fi abbaa isa erge yookaan waaqa abbaadha jechuudha. Miti iddoo kanatti Yesuustu ofii isaatii ani nan fayyisa jedhetu hin taane abbaatu inni hin fayyisaa jedhe. As deebinee immoo jiraata thank you addoon waan ariifii fudhatee dhufe kutaa sanni wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 sana wajjii wal qabsiisee amma bakka kanatti inni ofii isaatii cubbuu isaaniitti isaan fayyisaa jedha. Isa kana eenyutu dhugaa ba'ee fi dubbii kana addoo wajjin utuu haasa'e natti tola ture yaa biizii ta'ee deemu natti fakkaata. Lakki asumarraa tuulaadha. Ganama sa'aatii lamarratti natti jawwadha. Sa'aatii lamatti. Turumbaa. Maatiyyaa. Aanaan jira. Silkiidhaan haasaa akka nama kifilaa gari haasa uttaasaa jee. Ilaa inni haasofna iddoo kanatti Waaqayyo abbaatu waa'ee ilma isaa erge sanaati. Maal jedhee inni ofii isaatii saba isaa cubbuutti hin fayyisaa jedhe. Saba isaa cubbuutti hin fayyisaa jedhe. Iddoo sanatti immoo yoo achi deebine Waaqoo maal jedhaa jecha isa kana waaqa abbaa dhugaa ba'ee fi isa sana garuu Yesuustu ofii isaatii maal jedheeni ani ofii kooti homaa tokko illee gochuu hin danda'u akka abbaan koo na ajajettii nan farada malee homaa gochuu illee akka hin dandeenye achirratti lafa kaawwate jechuudha. Iddoo kanatti immoo abbaan ofii isaatii cubbuu saba isaatti illee saba isaarraa alatti cubburraa fayyisuu danda'a. Iddoo kanatti immoo Yesuus ofii isaatii ani dhiyaase ani ofii kootii homaa tokko illee gochuu hin danda'u akka abbaan koo na abboometti yookaan na ajajetti garuu maal nan godhadee nan farada mee kan akkamitti walitti firoomsita waaqe.
Thank you addoo ko baay'ee rabbi si haa eebbisu. Dhugaanatti toleera. Ila kanarratti isa wangeela Maatiyus boqonnaa tokko lakkoofsa 21 kanarratti abbaatu dhugaa ba'eef. Yesuus kuni akkasiidha. Inni amma dhufee dhalate kuni isa saba isaa cubbuu isaaniitti isaan fayyisuudha jedhee dhugaa ba'e. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti immoo Yesuus akkasidha. Ani ofii kootiin homaa gochuuyyuu hin danda'u. Amma kutawwan kana lama akkamitti walitti firoomsuu dandeenya kan jedhu Waaqayyo si haa eebbisu. Filiphisiiyus boqonnaa 2 dhaqinaa baasi. Kutaa kana firoomsinee darbina. Maaliif amma ati macaafa qulqulluu keessa beekta gatii ta'eef si jinaa isa humna rakkisu jedheen adda addaa. Boqonnaa 2 lakkoofsa 5 kaastee naa dubbistame. Maybe wanta asirratti dubbifannuun kutawwan kana lamaan walitti firoomsine jedheen yaada. Yoo baafattee moo an dubbisu? Miyuutii irratti fakkaataadha. Okay, baafadheera nan dubbisa maqaa Allah tokkichaatiin nan dubbisa akkasidha. Yaada garaa Isaayyaas Kiristoos Yesuus qaba ture qabaadha. Inni bifa waaqummaatiin utuma jiru ulfina waaqummaa isaa abbaa isaa wajjin waliin qixxeessu wanta qabatanitti itti hafanitti hin lakkoofne jedhaan amma 60 dubbisi. Torba dubbisi. Inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkotti hin galleetti of godhe. Egaa maaliif haalaan afaan Oromoo dubbisuun beeku maal gondooritti naladhe wallagatti naladhe. Ilaa irra deebiin si dubbisaadha. Lakkoofsa 6 kaasee ronaa deebiin lakkoofsa 6 kaasee. Eeshi shanuma kaasee si dubbisa. Yaada garaa isa Kiristoos Yesuus qaba ture qabaadha. Inni bifa waaqummaatiin utuma jiru ulfina waaqummaa isaa abbaa isaa wajjin waliin qixxeessu. Wanta qabatanii itti hafanitti hin lakkoofne. Inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkotti hin gallee of godhe. Bifa garbummaa hin fudhate. Fakkaattii namummaatiin hin dhalate.